Har'a WhatsApp irratti waan badaa tokko isin agarsiisuun nufi. WhatsApp geeb osoo hin taane WhatsApp normaal kan piraastoo jalaa buufattanu. Kanaafuu har'a akkaataa isin gisee nama barreessan raayitii tokko osoo hin taane kan raayitii tokko godhu geeb WhatsAppidha. Raayitii lama walaakin namni akka irra jirtu beekaa walaakin dhaggeeffanne isin jedhate immoo dhaggeeffatteetta namni hin beekan. Kana shirriidhaaf osoo hin taane ani beekaadhumaaf isin beekaa bara lafa kaadhaa maa isin barsiisaadha. Geeb WhatsAppiin duraan lakkoofsa dhoskee ture amma gadhiisee jira. Erga itti fayyadame guyyaa lama. Geeb WhatsApp isiniif maxxansuu waan adda addaa keessa jira. Kanaafuu viidiyoo itti aanutti na eeggadhaa. Oromoo kan na beektanuuf kan na hin beekne kan dhiyoo gara na hordofuutti dabalamtaniif kan dabalamuu deemaa tanu cufti keessanuu warri na jalatti wajjiniin barataa turre taayimiin YouTube kiyya naan guunne sa'aatiin isaa hin guunne YouTube kiyya kasaaraa seenee jira. Guyyaan irratti dhumatee jira. Kanaafuu guyyaa hamma hafteef YouTube irratti barumsa deebiseen jira. Cufti keessanuu viidiyoon duwwaadha malee barumsa YouTubein jala barumsa dhaqaatii YouTubein jalatti daawwadhaa. Waliif sheer godhaa akkuma duraaniitti jajjabeessa taayimiin kiyya yoo guutuu baate kasaaraa galeera jechuudha Oromoo. Kanaafuu akka taayimiin kiyya naa guutuu sheer godhaatii warri dhiyoo dabalamtanis maqaan kiyya Riyoo Shaafii jechuun sarchi godhaatii YouTube irratti dhaqaatii subscribe godhadhaa taayimiin kiyya akkanaaf guutuuf view achirratti naaf baay'isa Oromoo kasaaraa galuun hin ta'u wal bira dhaabbannu wassalaamu alaikum. Gara barumsaa isin dabarsaa YouTubein jalatti dhaqaa na daawwadhaa. Dhuftan viewun akka baay'atee taayimiin sanaaf guutuuf hamlee wal jajjabeessuun gaariidha isin jecha hamee har'a normaal WhatsApp geeb WhatsAppiin kana angaruu basmaadhaan cufadhe jira akkaataa basmaan cufattan isin agarsiisa mee WhatsApp normaalaan galee isin agarsiisa WhatsApp jechuun isa kana mee keessan galaa WhatsApp keessa gizee galtanii tuqaa sadii tuxxanii namni dhufuu wallaale hin jiru seetingii isaa kana keessa wagga dhuftanii kunoo bakkuma qulfii akkaawunteetu kan rukuttanii sana booda ammas piraayveezii kan rukuttanii sana booda asirra wagga dhuftan kunoo as keessa waan kan jiru bakka ooniif oofii kana akkanatti yoo jiraate bicaa kaa'a jechuudha barreeffama bicaa kaa'a raayitii isin akka namni ilaale isin agarsiisa garuu yoo akkas oof gootan immoo khalaas namni hin dhaggeeffanne siin jedha akkanatti akkasatti immoo wanti isin agarsiisu dabalataan asirratti kunoo asirra yoo kaa'attan akkaataa namni onlaayinitti isin agarree asirratti immoo yoo asirra kaa'attan porofaayilii keessan akka namni agarre ankoom garuu haa arganu porofaayilii eeshi kalas kan itti aanu inshallah yeroo biraan isin agarsiisa asirratti kana oonii akkanatti jira keessan garuu akkas godhadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waliif sheer godhaa viiyuunaaf baay'isa